raadiyoo BBC afaan Oromooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti qorichi kana dura Iboolaa fayyisuuf hojiirra oole Ameerikaatti dhukkubsattoota koronaa vaayirasiif kennamuun fooyyee agarsiisu. Kabiraatiin dhibee koronaa vaayirasiin filannoon achi siquu irratti marii gaggeeffame irratti yaadota paartilee siyaasaa fi furmaata jedhanii kan kaasan irratti Profeesar Mararaa Guddina. Innaa mootummaan kun umurii isaa achi butame akkamitti butama? Harkuma paartilee tokko turamoo warri kaanis karaa kanaadhaanii keessatti qooda fudhatanii biyya kanaa. Hanqina oksijiniin lubbuu namootaa darbu baraaruuf dubartii yeroo jalqabaaf lixa Wallaggaatti maashina oksijinii oomishu gumaachites qabanneerra. Kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaa Addisaati. Turtii gaarii. jalqaba irratti qorichi kana dura Iboolaa fayyisuuf ooluu fi Remdesivir jedhamu biyya Ameerikaatti dhukkubsattoota koronaa vaayirasii irratti yaalame isaan bayyaannichiisu ogeessonni himan. Ogeessi beekamaan Ameerikaa Dr. Antonio Fauci qorichichi vaayirasii kana dhaabsisuuf akka danda'u nutti agarsiiseera jedhaniiru. Haa ta'u malee hanga yoonaa qorichi vaayirasii kana fayyisuun argamne ammayyuu taana dabaleessinitti. Akka ogeeyyiin jedhanitti qorichi Remdesivir jedhamu mallattoo dhukkubsattoota koronaa vaayirasii silaa guyyoota 15 irratti mul'achuu malu gara guyyaa 11tti gadi hir'iseera. Kana jechuun dafanii bayyanatanii jechuudha. Kun oduu gaariidha. Kunis kan barame yaalii namarratti hospitaalota 11 addunyaa guutuurratti taasifameeni. Haa ta'u malee gabaasni guutuu qorannoo kanaa ifan taane. Qorichi Remdesivir jedhamu jalqabarratti dhukkuba Iboolaa jedhamuu fi waggaa 2 dura biyyoota lixa Afrikaa hubee fayyisuuf hojjetame. Yaaliin qorichi kun koronaa vaayirasii ittisuuf yaalame Ameerikaatti. Yaalii kanas kan gaggeesse Inistituutii Alerjii fi Dhukkuboota Infekshinii Biyyaalessaa Ameerikaadha. Yaalii kana irrattis dhukkubsattoonni koronaa vaayirasii 1,063 qooda fudhataniiru. Qorichi dhukkubsattoonni kunneen fudhatan garuu garaagara. Dhukkubsattoonni hammi tokko qoricha kana yoo liqimsan kaan immoo qoricha xiinsammuu isaanii cimsuu qofa fudhatanii. Inistituutii kana kan hoogganan ogeessi fayyaa beekamaa Ameerikaa Dr. Anthony Fauci qorichi Remdesivir jedhamu yeroo dhukkubsattoonni bayyanatan irratti dhiibbaa gaarii fideeraa jedhan. Kunis qorichi koronaa vaayirasii dhaabuu akka danda'u nuuf mirkaneesseera jechuun dubbataniiru. Haa ta'u malee qorichi koronaa vaayirasii fayyisa jedhamee bal'inaan abdatame kun Chaayinaatti yaalamee milkaa'uu dhabuun isaa torban darbee gabaafamee ture. Inumaa Chaayinaa keessa uggura kaa'ameen koronaa vaayirasii to'achuun waan danda'ameef doktoroonni dhukkubsattoota qorichicha irratti yaalan waan dhabaniif qorannoon Chaayinaatti taasifame qorannoo guutuu hin turre. Yoo qorichi kun milkaa'ee garuu lubbuu namoota hedduu baraara. Namoonni hospitaalota akka hin dhiphisnee fi uggurri biyyoonni kaa'an suuta akka salphatu gochuu mala. Kun haa ta'uuf garuu yeroon ijoolleedha. Osoma qorichichi argameyyuu waggaa tokko asitti waan uummata hundaaf ga'u miti jedhu ekspertonni. Qoricha Iboolaa fayyisuuf oolu koronaa vaayirasii fayyisuu isaa yaaluun alatti qoricha busaa fi qoricha dhukkubsattoonni HIV/AIDS fudhatanillee koronaa vaayirasii fayyisuu isaa yaalamaatu jira. Gaaffii mootummaan Itiyoophiyaa fi gamtaan Afrikaa waliin dhiyeessaniin dureessi biyya Chaayinaa Jaakmaan meeshaalee qorannoo fi ittisa faalama koronaa vaayirasii yeroo sadaffaaf biyyoota Afrikaaf gumaacheera. Dabalataan facaatii weerara dhibee kana ittisuuf mana namootaa irra deemuun sakatta'insii fi qorannoon akka gaggeeffamaa jiru ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa BBCtti himaniiru. ኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ኮሮና ቫይረስ ሲተዋቹፍ ሆጂን ገረገራ ሆጀተማ ጅራ ተተምሳኢነ ሳተዋቹፍ እኒ ጀልቀባ ዊርቱወን ቆረኖ በበልሱደ ደበለታ ነሞ ናኖሌ ባኢናን ቫይረስ ቺኬሰት አርገመ ኬሰቲ መነረ ዴሙን ዳወቹ ፊ ሰከተኢንስ ታሱ yoota'u kun haala gaariin gaggeeffamaa jira. Kun hubannaa bal'aa uumuu fi namoota kanaan dura gara biyyoota biraatti imala taasisanii fi mallattoo dhukkubichaa agarsiisan yoo jiraatan adda baasuudha. Hojii kanaanis manneetiin miiliyoona 3.6 ta'an daawwatamaniiru. Isaan keessaas namoonni 960 ol ta'an gara garee deebii ariifachiisaa kennuuf qophaa'etti ergamuun akka deeggarsa argatan taasifameera. Isaan keessaa namoota 422 ta'aniif qorannoon taasifamee nama tokko irratti vaayirasichi argameera. Tarkaanfiin kun tatamsa'ina dhukkubichaa ittisuuf shoora guddaa qaba. ይበልጥ ጠቃሚና ያስፈልጋውን ሁሉ dabalataan daandiin qilleensa Itiyoophiyaa balalii gara biyyoota jalqaba vaayirasichitti mul'ate kan akka Chaayinaatti balalii taasisu guutummaatti maaliif hin dhaabne kan jedhuu fi imaltoota biyyoota kanneen irraa simachuun miidhaan qabu gaaffii jedhuuf Dr. Liyaan ወረርሽኝና የዓለም አቀፍ እንቅስቃሴን ስናይ seenaa weerara dhukkubootaa fi sochii addunyaa yoo ilaalle guutummaan guutuutti daangaa cufuu fi imala dhaabuun qofa tatamsa'ina isaa dhaabuun akka hin danda'amne odeeffannoowwan nutti agarsiisu. Akka biyya keenyaatti namoota biyyoota biraa irraa galan adda bahanii bakka qophaa'e keessa ofii isaanii akka turan ta'aa jira. Qofaatti adda bahanii guyyaa 14 erga turanii qoratamuun fayyaa ta'uun isaanii erga adda
adda bahee booda kan isaan ba'an. Kun ammoo akka biyyaatti rakkoo gama fayyaa fi dinagdeen dhufuu malu madaaluunidha kan hojjetamaa jiru. አጠቃላይ እንደ ሀገር የሚያመጣው ችግር በርካታ ስለሆነ ሁለቱንም ማየት አስፈላጊም ስለሆነ እነዚህ እርምጃዎች ተወስደዋል። Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti oduuwwan addunyaa gaggabaaboon sinitti hima. Paarlaamaan Itiyoophiyaa guyyaa har'aa yaada filannoon akka achi darbu boordiin filannoo dhiyeesse irratti mari'ate. Dhimmi kun koree dhaabbii seeraaf kan ergame yoo ta'u boodarraa mana mareetti deebi'a. Lakkoofsi namoota Itiyoophiyaatti koronaa vaayirasiin qabamanii 131 gahe. Har'a namni tokko yoo qabamu tokko immoo bayyaannataniiru. Qorannoon 1,400 taasifame immoo isa guddicha. Ameerikaatti sababa koronaa vaayirasiin lakkoofsi hojii dhabeeyyii miliyoona 30 gahe. Torban darbe keessa qofa namoonni miliyoona 3.8 hojii hin qabnu jechuun galmaaniiru. Amma waliigalaan miliyoona 30 gahuusaati. Dhaabbanni fannoo diimaa koronaa vaayirasii irratti Somaaliyaa akeekkachiise. Dhaabbati fannoo diimaa Somaaliyaa keessa jiru lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin dhibamanii isa jedhame 582 irra guddaadha jechuun yaaddoo qabu ibseera. Yaaddoon ammoo Somaaliyaan tatamsa'ina kana ittisuuf qophooftu miti kan jedhu. Biyyoota addunyaa hedduu keessatti uggurri sochii fi hojii tamsa'ina COVID-19 to'achuuf kaa'ame hanga kaarboonii qilleensatti gadhiifamuu xiqqeessuu ogeeyyiin himan. Miidhama lubbuu qabeeyyii bosonaa irraa eegalee hanga faalama qilleensaatti darbees hanga qulqullina qilleensaatti weerarri COVID-19 dhiibbaa gaarii jedhamu eegumsa naannoo irratti fideera jedha ejensiin Annisa Idil Addunyaa. Manni murtii Yuugaandaa miseensota paarlaamaa biyyattii weerara koronaa vaayirasii ittisuuf maallaqa ofiif ramadan akka deebisan ajaje. Miseensonni paarlaamaa kunneen tokkoon isaanii doolaara 5,000 ofii isaaniif fudhatanii ture. Ka ittaanutti yoo ceenu Obsee Luboo jedhamti kan dhalattee guddattee godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo yoo ta'u yeroo ammaa narsii ta'uun Ameerikaa keessa hojjetti. Waggaa 10 duraa eegalee tola ooltummaaf gara Lixa Oromiyaa imaluun rakkoo arguu isheeti kan himtu. Kanaanis turtii waggoota 5 booda dhiyoo kana deeggarsa qaamota garaagaraarraa walitti qabdeen maashinii oksijiinii oomishu hospitaala Najjoof gumaachiteetti. Maashiniin kun hospitaala Lixa Oromiyaa jiraniif guddaa gargaaras jetti. Daraartuu Amaloo haala akkamiin akka hojii kanaaf kakaate gaafatteetti. 2015 yeroo biyya deeme namoota hedduu wajjiniin deemne yeroo sanatti wanta achitti argee dhufe ijoollee mucaa xinnoo waggaa 11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin kan dhufe achitti baay'ee rakkachaa kan ture hanqina oksijiinii gatii hospitaala sana keessa turee fi mucaan sun lubbuunsaa darbuu danda'eera. Kanarraan kan ka'e achi as deebi'ee namoota dhaabbata miti mootummaa Rotary International kan jedhamu miseensa isaaniitii addanatti magaalaan keessa jiraadhu. Namoota achi keessa hojjetanii jiran akkamitti akka nu gargaaruu danda'an irratti haasofne. So piroojeektiin kun waggaa 5 fudhate. Kaayyoon keenya guddaan oksijiinii Finfinnee deemanii siliindariitti guutuurra hospitaala Najjoo keessa dhaabbatee wanti kun hospitaala Najjoo deemanii hospitaalonni Lixa Oromiyaa keessa Wallagga guutummaa keessa kan jiranii Finfinnee deemurra Najjoo deemutti dhiyaata gadi ta'e achi deemanii oksijiinii kana akka guuttatanii uummata tajaajilaniif maaliif oksijiiniin akkuma beeknu hafuura ittiin baafachuu fi yoo oksijiinii sana amma deemanii Finfinneedhaa fidanitti akkuma mucaa lubbuun darbee argee sana lubbuu namoota baay'eetu darbuuf jira darbeeras meeshaan sun achi ga'ee dhaabatee jira amma garuu gatii sababa rakkina COVID-19 kun ka'ee fi hojii jalqabuu hin dandeenye silaatii torban darbe eebbisiisnee hojii jalqabaa ture. Oksijiin pilaantiin kun dhukkubsattoota COVID-19 fi gamni itti gargaaru jira. Warra COVID-19 fi sin gargaara ammoo dhukkubsattoonni COVID-19 gaafa itti hammaatee dhufuu gara caaluu hafuura baafachuu dadhabuu argansuun itti cimuudhaanidha. Biyya keenya keessaa mechanical ventilator kan jedhan inni namaaf hafuura baafatu meeshaa guguddaan suni hin jiru. Hospitaala Najjoo hin jiru. Hospitaala Lixa Oromiyaa keessa jiran amman beekutti hin jiru. Warra COVID-19 sin gargaara dhukkuba asmaa, dhukkuba sombaa, dhukkuba argansuu namoota qabaniif sin gargaara. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kaleessa sababa koronaa vaayirasiin filannoon biyyaalessaa dheereffamuu ilaalchee paartilee siyaasaa waliin marii gaggeessan irratti yeroon kun akka biyyaalessaatti tokkummaan dhaabbachuu yeroo gaafatudha jedhan. Filannoon gaggeessuuf yeroon hojii miseensota mana maree waan xumuramaa jiruuf miseensota paarlaamaa bittinsuu heera fooyyessuu hiikaa
heeraa fi labsii yeroo muddamaa keessaa tokko filachuu kan jedhu ogeessota seeraan qoratamee dhiyaachuutu himame. Ministeera muummee Abiy filannoo biyyaalessaa ilaalchisee gaaffii paartileen siyaasaa kaasaniif deebii yommuu kennan rakkoo mudate irraa ka'uun boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo gaggeessuu akka hin dandeenye ibseeras jedhan. Paartileen siyaasaa rakkoo biyya mudate kana akkamiin darbuu dandeenya kan jedhu irrattis hojjechuutu isaan irra jira jechuun dubbataniiru. አሁን ያለው መንግስት የምርጫ ጉዳይ ብቻዬን ነው የምወስነው የሚል መንግስት አይደለም። mootummaan amma jiru dhimma filannoo qofaa kan murteessa kan jedhu miti. Hundi keessan bakka jirtanitti filannoon gaggeeffamuu qaba ejjennoo jedhu ibsaa ture. Paartiin badhaadhinaas osoo hundaa'in dambii isaa eeggatee gaggeeffamuu wayyaa jechaa turre. Haalli amma dhufe garuu sana gaggeessuuf kan nama dandeessisu miti. Paartiin keenya kan amma fide kanneen yaada qaban akka hirmaatan kan taasisudha malee kaan hidhuun kaan akka godaanan gochuun sirna demokiraasii ijaarra ejjennoo jedhuun qabnu. Hiikamuu qaba. Rakkoon jira kan jettan yoo jiraate paartiin badhaadhinaa keessoo isaa ilaaluuf qophaa'aadha. Paartileen siyaasaas haalli ulfaataan akkasii yoo nu mudatutti akkamiin darbuu dandeenya kan jedhu irratti mari'achuudha kan qabdan. በምን አግባብ ነው የምናልፈው ብሎ መጨነቃችሁ መመካከራችሁ መጠየቃችሁ ይቀራል ብዬ አልገምትም። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና marii kaleessa hirmaatan irratti yaadota ka'an himuun rakkoon amma jiru furamuu kan qabu gama siyaasaan malee gama heeraan qofa miti ejjennoo jedhu qabnaa jedhan. Waan mootummaan dhiyeesse irrattis ammatti waliigalteerra kan geenye himaniiru. Mootummaan kan xiyyeeffatee dhufe aangoo akka achi butadhuu fi heerri attamitti jijjiiramaa warra seera beekanii qorachiisee waan afuridha kan naa dhiyeessan achi keessaa filannee attamitti deemnaa kana gubbaatti mari'annaa. Nuti immoo kan jechaa jirru rakkoo heeraa fi seera jijjiiroo ta'uu hin taane rakkoo siyaasaa hiikuudha. Innaa mootummaan kun umurii isaa achi butame attamitti butama. Harkuma paartilee tokko turamoo warri kaanis karaa karaadhaanii keessatti qooda fudhatanii biyya kanaa jijjiirama kana laga ceessuudhaaf wal faana hojjennamoo akkamitti dheerataadhaan rakkoon keenya. Maal irratti waltaatan garamittidha kan dhuftanii manni marii haa bittinnaa jettu moo labsii muddamaatu labsamuu qaba moo akkamittiin akka dhuunfaa keessaniin akkamiin ilaaltan sin gama paartii keessanii? Akka paartiitti ganaa wanti jedhame sun nuu kennaati kan fooyyee qabu irratti dubbatee sirriitti himaadha. Siyaasni biyya kanaa dhibamaadha, dhibee keessa jira, qoricha barbaachisaa waggaa 50 fi bu'aa bahii baay'ee keessa darbee as geenye ammas karaa sanaa namni immoo jalaa hidhamaa jira. Siyaasni karaa qabatee hin jiru. Rakkoo karaa qabachiisuudhaa fi garatti deemnu lafa kaawwachuudhaa fi waliigaltee biyyaa uumuudhaa fi sana gubbaatti hundoonne immoo rakkoo biyya kanaa siyaasa biyya kanaa karaa heeraas karaa seeraas karaa maalii jiru siikuudhaa fi wayi nu barbaachisaadha. Siyaasa gubbaatti waliigaltee nu barbaachisaadha. Kanarratti amma waan waltaatan yookaan gara waliigalteetti dhuftan fakkaata akkamitti ilaaltan? Argaa hin jiru walisobnu yoo barbaadanii muummichi ministeeraa yoo barbaadanii gara kanatti deemuu hin dandeenye isa jedhudha. Yoo barbaadaniin kun yeroo baay'ee barbaadda jennee walgahii gubbaatti simneerra walgahii alatti simneerra ibsa baafnu gubbaattis gara fuulduraatti deemuu sabni biyya kanaa kan danda'u siyaasni biyya kanaa jijjiiramuu kan danda'u oo kana ta'e jedhu karaa baay'ee kaasaa turre. Heerri kun jijjiiramuuf uummanni irratti mari'achuu qaba. Paartileen siyaasaa mari'achuu qabu. Walgahiin garaa garaa gaggeeffamuu qaba. Sababa dhukkuba kanaan immoo kun ta'uu hin danda'u. Yeroon isaan qaban immoo dhumaa jira. Kana gidduu irratti murtoo paartilee siyaasaa yookaan namoota siyaasaa muraasaan sababa kanaatiin heera jijjiiruun biyyicha fayyaduu danda'a? Isa rakkoon keenya heera jijjiiroo jedhani baay'een keenya mormii isaanis hojii durii amala isaanii dhiisanii nutis immoo mootummaan kun akka nuti seenutti akka nu gaaffii saba biyya kanaa sirna dimookiraasii ijaaruu gubbaatti sirna siyaasa keenya fooyyessuu gubbaatti wajjin hojjechaa jirra jennee amma gadi baanee isaan mukkeen dhaabbannetti isaanis immoo miseensa keenya hidhuu fi amma hin dhiifnetti eessa ga'uu hin dandeenyu rakkoon achidha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru qopheessan ammayyuu taanaa ture kan isiniif dhiyeessan Zaraadam Taaddasaati. Odeeffannoon biroo marsariitii keenya daawwadhaa. Halkan gaarii.